Ameen. Ameen. Eh, Ebroota boqonnaa kudha tokko lakkoofsa tokkorra isa jiruun isinitti sagalee kana si'a hedduurra deebitanii isinitti himamee jira. Lallabaanii, faarfannaadhaanii, karaa kadhannaadhaa, karaa barsiisaa, haasaa keessa ta'uu, kallattii adda addaatiin dhageessaniitu sagalee kana. Haa ta'u iyyuu maleessaa kan nama dhibu keessaati sagaleen kun ammallee haaraa. Ameen. Kitaabni qulqulluu kuni walumaa galatti gara waggaa 6,000 olii lallabamee jira. Kitaabni qulqulluu kuni. Istiila gammaatti namni kitaaba kana dhufee irra deebi'ee isaas turdi godhe hin jiru. Kitaabni mirga isaa kabachiisee hafe kitaaba qulqulluu qofaadha. Ameen. Yes. Ameen. Sagaleen mirga isaa kabachiisee hafe sagalee waaqayyoo qofaadha. Kanaafiyyuu karaa kaleessa yaadde sanaan, karaa kaleessa barsiifte sanaan, karaa kaleessa hubatte sanaan sitti mamatu hin ta'ini waaqayyoo karaa haaraa dubbataa irras sinaasaa. Ameen. Sagalee kan Ibroota 11 lakkoofsa 1 nan dubbi. Amantii jedhu kuniyyuu wanta hin argine, wanta bira hin gaamne tokko akka wanta bira ga'anitti kan namatti himudha. Bira kan hin gaamne tokko bira geesseettaa kan siin jedhu. So wanta hin argamne tokko argeera jettee kan ittiin dubbachuu dandeessu amantiidha. Baay'een namootaa bara kana keessa keessumaa jaarraa 21ffaa kana keessa maqaa amantii jedhamu beeku maleessaatii jireenya amantii qaban. Irra deebi'een dubbadha. Jecha amantii jedhamu beeku dubbachuu hin danda'u amantii waan jedhu. Garuu jireenya amantii hin qaban. Amantii jechuun maal jechuu akka ta'e hubachuun barbaachisaadha. Roomee boqonnaa 8 lakkoofsa 24-25 yoo ilaaltanii Roomee 8-24-25 gubbaa nuyi abdiidhaan fayyine. Abdiin ijaan argamu immoo abdii miti. Namni waan ijaan argu abdataare. Namni waan ijaan argu abdataare. Lakkoofsa 25. Wanta ijaan hin argine yoo abdanne garuu obsaan hin eeggannaa jedha. Biyyi lafaa akkasidha. Arguu jechuun amanuudha jedha. Gara keenya waggaa dhufu immoo amanuutu arguudha. Gaafa nu bira dhufu amanuutu arguudha malee arguun amanuu miti. Wanti ijaan argame hin amanamu. Hin abdatamu. Amantiin jedhamu. Amantii jechuun wanta abdatan tokko abdiidhaan kan eeggatanidha. Istii gaaffiin isin gaafadha. Namni gaaffii kana deebisu mee lakkoofsa tokkotti hafu. Nama lama geggeessineerraa sooruma baafneerra nama 2 nama 7tu jira. Namni gaaffii kana nan deebisa jiru mee lakkoofsa tokkotti hafu. Isinan gaafadha gaaffii kana namni nan deebisa jiru. Gaaffii namatti dhufee isin gaafadhu kana namni nan deebisa jiru mee lakkoofsa tokkotti hafu yoo jiraate. Dammee fi jira Yesuus. Esti waaqayyoon argitee beektaa? Namni waaqayyoon argee beeku as keessaati. Eessatti argite waaqayyoon? Gaaffiin kun sirrii miti? Akka waaqayyo jiru maaliin barre? Hojii isaanis argee beeka.
Ani amala waaqayyoo sin gaafanne waaqayyoon argitee beektaa waan jedhe malee. Waaqayyo akka jiru amanneeti miti. Fakkeenyaaf biyya lafaa kan akka inni itti uume wantoota jira kan akka inni itti uume maaliin amanneeti. So waaqayyoon beekuu jechuun qaamaan fuulaa fuula miti. Jireenya bara baraan namni ijaan argee hin jiru. Garuu maaliin jira jennee amanneeti. Du'i bara baraa jira jedhee namni ijaan naqee argee hin jiru. Garuu maaliin du'i bara baraa jira jedheeti. So amantii jechuun wanta ijaan hin argamne tokko karaa ittiin agarruudha. Wanta ijaan arguu hin dandeenye tokko karaa ittiin argannuudha. Kanaaf wanta taa jedhamee yaadamne tokko hin taa jedhanii karaa amantii fudhachuudha. Phaawulos akkas jedha. Isa lammaffaa Qorontos 4:18 gubbaa. Nuyi gara wanta ijaan hin argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamuu hin ilaallu. Gara wanta ijaan argamne ilaalla malee gara wanta ijaan argamuu hin ilaallu. Wanti ijaan argamu yeroo dhumaaf ta'a. Wanti ijaan hin argamne garuu kan bara baraati. Ameen jedhama. Wanti ijaan argamu kan yeroodha. Addunyaan kun wanta yeroo irratti xiyyeeffattee adeemti. Warri bornaagen ta'an immoo wanta ijaan hin argamne irratti xiyyeeffatanii deemu. Inni immoo kan maaliiti? Kan bara baraati. Haleluuyaa. Barreessaan Ibrootaa gaafa dubbatu Ibroota 13:8 gubbaarratti Yesuus Kiristoos kaleessas har'as bara baraan sanumaa'edha. Isa sanuma ta'e kana hubachuun barbaachisaadha. Isa sanuma ta'e sana beekuun barbaachisaadha. Kana qalbeeffachuun murteessaadha jechuudha. Isa lammaffaa Qorontos 5:7 gubbaarratti jecha tokko dubbata. Amma siikuma waa'ee amantii isinitti haasaa jira. Nuyi amantiidhaan jiraanna malee waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti jedha. Dhageessanii nuyi maaliin jiraanna? Amantiidhaan jiraanna malee waan hundumaa ijaan arguudhaan jiraanna miti jedha. Kiristiyaanni baay'ee waan argu yoo ta'e jiraachuu hin danda'u. Maaliif? Ayimiroosaa yookaan sammuusaa wanta ijaan argamu irratti dippendi ta'ee jira sababa ta'eef. Warri iccitiin amantii galeef garuu waan ijaan argamu irratti fokus hin godhan. Waan hin argamne irrattidha. Amantii jechuun isa kana of keessaa qaba. Dhoksaa amantii kana beekuu qabna jechuudha. Iccitii amantii kana beekuu qabna jechuudha. Kanaaf amantii maqaa duwwaa sitti hin ta'in jireenya siif haa ta'u. Waa tokko isinitti makaa. Ulaagaa nama amanaa tokko guutuu qabu. Namni amanaa tokko wanta irraa eegamu tokko waan sadii tokko isinitti hima. Amanaadha miti kanas keessa jiru. Waan sadiin isinitti hima. Namni ani amanaadha kan jedhu tokko kan guutuu qabu. Inni tokkoffaan obsa qabaachuu qaba. Maal qabaachuu qaba? Obsa qabaachuu qaba. Iyyoob 13:15 gubbaa. Iyyoob 13:15 gubbaa dhaqaa dubbisaa. Waaqayyo yoo na ajjeese yoo anis mana abdadha dhugaa koos isa duratti falmadhaa'edha. Ajjeesee kan abdatamu Waaqayyo qofaadha. Jira Yesuus. Yoo na ajjeese yoo anis mana abdadha dhugaa koos isa duratti falmadhaa'edha. Sagalee kana dhaqeen dubbisa. Iyyoob 13:15 gubbaa. Abbaan bira geessan dubbisaa dafaa. Namni amantiin qabani jedhu tokko obsa qabaachuu qaba. Namoonni baay'een maqaan isaanii obsaadha garuu jireenya obsa qabu hin qaban.
Nagaa jirtu. Akkas jedha. Lakkoofsa 15. 13 15. Waaqayyoon ajjeese yoo anis mana abdadha. Dhugaa koos isa du'attan falmadhaa'e. Yoo maal godhe iyyuu dubbadhaa qaba. Yoo maal godhe mee barreessaa akkas jedhati waaqayyoon ajjeese iyyuu isuma nama daddaadhaati barreessaame. Namni baay'een rakkina waaqeffannaa hin qabu. Rakkina lallabaa hin qabu. Rakkina kadhannaa hin qabu. Garuu obsa hin qabu. Karaa kutaa deemuu barbaada. Karaan kutaan deemamu. Jireenyi nuti jiraannu jireenya obsa qabu yoo ta'e waaqeffannaan keenya akkasumaan jechaadha. Jireenyi keenya obsaan qabu yoo ta'e, wanna tokko bira darbuu hin dandeenyu yoo ta'e, wanna tokko obsaan ilaaluu hin dandeenyu yoo ta'e, waa bilcheeffachuu hin dandeenyu. Kidaan እንዲሁ አይመስልም፣ ትዕግስት ይፈልጋል። እንዲሁ በአቋራጭ የሚበስል ክዳን የለም። አብርሃም ስንት ዓመት ቆየ? 25 ዓመት አንድ ልጅ ለማግኘት ማለት ነው። Kana jechuun umurii isaa waggaa 25 argate jechuu miti. Kakatameefiidha malee. Nuyi waggaa 25 miti. Ji'a 5 taa'ennaan raajiin sun sobduudhaan namiti. Karaa namichi sana wanti irratti dubbatame sobaa hin namu. Obsaan qabnu karaa kutaa deemuu barbaanne hin danda'amu. Karaa kutaa kakuutti galuun hin danda'amu. Karaa kutaa milkaa'uun hin danda'amu. ትክክለኛ ማን ትዕግስት ያስፈልጋል ህይወቱ። ልባችን አእምሮአችን እግዚአብሔርን የሚያስደስት መሆን አለበት። ኦብሰ ቀቤሰተይ አመና እርገታቴ አመንቱ እርገታቴ አንዳንድ ሰው ብን ይላል ወዲያው ይቀየራል። ገጸ ባህሪያቸው ይቀየራል ወዲያው። ነሞኒ ቶኮ ቶኮ ደፍኒ ገደረሞች ዋቂ ስረቡን ደንዳን ኦብሰን ቀበን ትዕግስት አልባ ናቸው ህይወታቸው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰዎች ስኬት ጋር መድረስ አይችሉም። ከኪዳን ጋር መገናኘት አይችሉም። ነሞኒ ደፈኒ ቶክ ጀዳኒ ደፈኒ ዋአን ደፈኒ ኦብሱን ደንደኝ ደፈኒ ነሞኒ ወረከሲ ኩኒ በብረገውን ደንዳን ገልገላ ከነ ፉር ኮን ስራ ጨዋቤ አሜን በኢየሱስ ወደ ዋቀዩ ገልገላ ከነ ስራ ታስ አሜን በጌታ በኢየሱስ ስም ነብራካስ ክርስቲያን ኦብሱ ቀባ ኦብሰ ቀቤሸታው ቀባ አማ ኢኖብስነቲ ዋጎቹ እንደንደውቻ ዋብረገው እንደንደው ሚናማታ By the way, waaqayyo maaliif dafeera karra nuun deebisu beektu nu dhabuun barbaadu waaqayyo. Inni gochuutu wallaalee miti. Si dhabuu sababa hin barbaanneef bakka. Yeroo tokko Israa'eloonni foon jedhanii maraatanii naaniti waaqayyo iyyata isaanii Museen iyyata isaanii waaqayyo biratti dhiyeesse. Israa'eloonni maanda bakka foon jechaa jiru maal godhu ennaanitti baanee funaannatan boriyee. Kan nama dhufu keessaa liqimsine ciniinanii du'an ciniintee akkatiin duunee fi waaqayyo kan inni si eeggatu. Si dhabuun barbaadu waaqayyo. Kara Yesuus gooftaadha. Namoonni baay'een biddeen taajjabaa nyaatu. Biddeen taajjabaa nyaatu isa yeroo isaa bira ga'ee bishaate nyaatu. Ameen. Wanta fakkeenyaaf ani ijoolleen qabadee sila isinitti meeranii warri teela dhuftanii ijoollee lamaan qaba. Inni sadaffaan karaarra jedhadee isinitti meera. Yesuus gooftaadha sattaanuuf. Dhaggeeffadhaa. Waan an gochuuf hin barbaanne mucaan kun gaafa natti qoosu sababuma isheen boosseef
waan fedhii koo alaa yookaas waan inni ittiin gammadin calliseedhuma ishee tasgabbeessuuf jedhee kennaaf. Bu'aan qabu mucaa kanaaf maaliif garaa irraa laanne fiqan sababa isheen boossee dalakifteeffanini kenneef. Namoonni baay'een jireenya akkasii jiraatu. Jireenya akkasii jiraatu baay'een namootaa jechaadha. Biddeen taajjabaa nyaatee naabbee. Ara jira Yesuus. Yeroo isaa eegee eebbifama. Isa yeroo dhuma isaan bishaate dhufu yaabbe obsi. Waaqayyo bara dabarsa. Haleluuyaa. Obsi Waaqayyo hin bariisisa. Praise Lord. Iyyoo waa'ee duunirra ga'ee jiranitu waan qabu dhabee ijoollee isaa tokkotti dhumanii gaalonni dhumanii garuu akka jedhan isuma naaf daddan raammeeraaf isuma naaf daddan yoo naajjeese iyyuu isuma naaf daddan haati manaa ganii du'eette no isuma naaf daddan garuu achuma keessa taa'e maal jedhe ani isuma naaf dadda dhugaa koosa durattan falmaddeedha. Waaqayyo warra obsanii seeganiif dhugaa isaanii mul'isa Waaqayyo. Ameen. Ameen. Dachaa boojuu isaanii deebisa Waaqayyo. Boojuu keessatti deebuu barbaadda. Waaqayyo jireenya kee akka hojjetu barbaadda. Ulfinni mana galaa ulfina mana isa durii hin caale jedhamee caafamee jira. Kabajam margatti caalaa kabajamuu barbaadda. Obsaan eegi. Waaqayyo hin bariisisa. Amen. Amen. Jiraatadha Yesuus. Obsan qabdu teennaan barsiisuun kee bu'aan qabu. Obsan qabdu teennaan tajaajiluun kee bu'aan qabu. Lallabuun kee bu'aan qabu. Raajuun kee bu'aan qabu. Faarfachuun kee bu'aan qabu. Waldaatti deddeebuun kee bu'aan qabu. Obsan qabdu taatennaan bilaasha kun. Har'a sittan hima maqaa Yesuusin. Sooftuweerii obsaa fudhadhuu deemi maqaa Yesuusin. Amen. Yoonillee Yesuus. Gaafa sana Waaqayyo waan haaraa godha. Ara jira Yesuus. Amen. Amen. Amen nam. Amen. Jira Yesuus. Kanaafiyyuu amanaan tokkuma jireenyi amanaa tokkuma ulaagaa maalii guutuu qaba? Obsa qabaachuu qaba isa dura. Waa margeetti haaruu qabu. Waa margeetti banbanuu qabu. Obsa qabeessa ta'uu qaba. Inni Waaqayyo jedhen ta'a. Amen. Amen. Inni lammaffaanii garaa isaa guutuu Waaqayyoon amanachuu qaba namni tokko. Shakkiidhaan Waaqayyoon amanachuu hin qabu. Garaa guutuu Waaqayyoon amanachuu qaba. Fakkeenya 3 5 6 dubbisaa. Fakkeenya boqonnaa 3 5 6. Abbaan bira geessanatu dubbistanii misha. Fakkeenya 3 5 6. Dubbisu. Sagaleen Waaqayyoon hojjeta. Dubbisime. Maqaa Yesuus Kiristoos nan dubbisa akkas jedha. Garaa kee guutuudhaan Waaqayyoon amanadhu. Hubannaa ofii keetti hin hirkatin. Karaa kee hundumaattis isa yaadi. Innis daandii keessiif ni qajeelcha jedha. Ameen. Ameen ameen ameen. Ameen. Jiraatadha Yesuus. Garaa kee guutuu Waaqayyoon amanadhu. Maal kee guutuu? Garaa kee guutuu. Garaa kee guutuu. Hubannaa ofii keetiitti hin hirkatinii. Karaa kee hundumaatti isa yaadi. Innis daandii kee siif hin qajeelcha. Ameen. Garaa guutuu jechuun maal jechuudha? በፍጹም ልብ በእግዚአብሔር ታመን በራስ ማስተዋል አትደገፍ ይላል። namoonni baay'een garaa guutuu Waaqayyoodhaan amanan kanaaf gammachuun irraa fagaata. Kanaaf jireenya isaanii oolaa ta'a ija dhabachuudha. Maal jedha Ermiyaas 17:7-8 raqaa dubbisame. Garuu namni na Waaqayyoon amanatu ana duwwaattis kan of kennu agammadu. Namni akkasii akka muka yaa'aa bishaan sana dhaabamee hidda isaa gara bishaanitti yaafatu. Mukichi wayii yommuu dhufu sodaatu caamsaan isa yaaddeessu. Yeroo yeroottis ija godhataa jira. Ermiyaas 17:7 irratti. Namni Waaqayyoodhaan amanatu gammaduu qaba. Garaa kee guutuu Waaqayyoon amanatu gammachuu sirraa fagaateetu sitti deebi'a.
Namni garaa isaa guutuu waaqayyoodhaan amanatu ija durraa argama. Iji sirraan dhibamina abbe. Ameen. Egaa akkasuma nu dubbachiisan waan hin godhu qabu. Akka carraa gara ruumii keenyaa dhuftani waan baay'ee barachuu dandeessu. Waa tokko akka hubattan hin barbaadu. Namoonni baay'een waggaadhaa gara waggaatti jijjiirame kan irraa dhibuuf maal beektu? Garaa guutuu waaqayyoodhaan amanatan. Ijaan qaban gammachuun qaban. Garuu gammaduu barbaadu. Garuu ulaagaa sana guutuu hin danda'an. Akka harree qabeelaatti lafa dhiita. Jireenya koo shineessa achuma naanna'u maqaa Yesuusiin kana sirraa cabseera abboo. Irraa argama. Tajaajila isaanii irraa ijatu argama. Jireenya isaanii irraa ijatu argama. Deddeebiin isaanii oolaa miti. Hudhee daraaree guddatee ija godhata. Maqaa Yesuusiin tajaajila kee irraa ija argamu abbe. Ameen. Busuun kisee agalጋዮች ስንባል ከራባት እዚህ ጋር እናስራለን። በተለይ ከራባት የሚያርፍበት የሆነች ነገር ደግሞ እዚህ ጋር አበቃለች። አቤት ድንቅ ነው። ግን ፍሬ የለም። ጫዳሴን መንፈስ ወግቼዋለሁ። ጅሬኛ ይጀቀብ ደደቢ ይጀቀብ qabaachuu kan dandeessu garaa kee guutuu yoo waaqayyoodhaan amanatte namoonni baay'een akkas jedhu sababiin abaluun iddoo akkasiidhaa qabuuf rakkinaan qabu jedhu waajjira akkasii keessaan abaluun an qabaadhu biyya akkasiidhaan abaluun an qabaadhu yoo hundi eeyyuu waaqayyo ijoollee koo kan naa guddisu abaluun jiraatu yoo waaqayyoo qabaadhe jedhanii darayaa waaqayyoo naa jira jedhee abbee waaqayyoo gatee sin gatu. Ameen. Waaqayyo naaf jira dhugaa. Icciitii namatti ni manne itti matu. Sini galera. Icciti namatti ni manne. Icciti abbaa manaa dhossan doktaritti matu. Bakka kaffalaniitu akka nama carqii markaatoodhaa bitee fideetti maqasiidhaan ciruutti garaa isaanii muratu. Miilla irraa kutu. Ija kee kaffaleetiin. Gara waaqayyo nama abbee. Ameen. Namadha Yesuus keenya. Haleluuyaa. Eneen misarma anaan kanneen gochuudha. Ni warri dhiiraa gaafa mana dabbasaadhaan amannee jala teenya gaafa inni sirra fuudhee kanatti nuyi calleminuma jala teenya laalla. Miti hafe iddoon gaafa inni hidhu akka barbaadetti akka isaa ta'utti gaafa inni itti qabnee teenya. Obboleettonni keenya waaqayyo isaan eebbisu distii kana fuudhanii gaafa kanatti gaddiranii jallisinuma jala taa'u. Eewu gara waaqayyo nama abbe. Ameen. Yesuus Wanti garaa isaanii guutuu waaqayyoodhaan amanatan hin milkaa'u isaan. Inni kaani bakka qabeenya wayii ilaalaa, beekumsa ilaalaa, miidhagina ilaalaa, ija tokkoon waan qaban ilaala, ija tokkoon immoo gara waaqa hin danda'amu akkasitti irratti hoggada. Irratti hoggadaa. Gadee siin gatu waaqayyo. Haleluuyaa. Ameen. Garaa kee guutuu waaqa namni amanu tokko garaa isaa guutuu waaqayyoon amanachuu qaba. Ulaagaa lammaffaadha kun. Inni tokko obsa qabaachuu qaba. Inni lammaffaan garaa guutuu waaqayyoon amanachuu qaba. Inni sadaffaan amantii waaqayyoon gammachiisu qabaachuu qaba. Ibroota 11 lakkoofsa 6 dubbisa. Amantii malee waaqayyoon gammachiisuu hin danda'amu. Yaala እምነት እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት አይቻልም። Lallaba keetti gammada miti waaqayyo. Amanuu keetti gammada. Amanuu kootti gammada. Raajuu kootti gammada miti waaqayyo. Harreenuu raajjeetti miti ree. Iddoo baatteettis mul'ata akka bakka argitee dubbatteetti. Ergamaa billaa baatee dura dhaabatu argite isa isheerra taa'utti himteerti. Baachuu yoo ta'e gooftaa Yesuusiin baatteetti akka irratti hin baanneetti. Nagaadhaa sirriitti dhaggeeffadhaa. Amantii qabu yoo ta'e bu'aan qabu. Jireenya amantii qabu qaba. Amantii waaqa itti gammadu akkam beektuuti duwwaa irratti dhaabbatanii waaqayyoon amanachuudha. Isa kanatti gammada waaqayyo. Fageessuu mul'atarree
Wal gargaarri fageessina. Shalom shalom singer. Farmataa muke wagara gaannu. Mul'ata dhugaa qabaachuu qabna. Amantii waaqootti gammadu qabaachuu isa kan beektu sin. Mootota salamaffaa sadii 17 dhaqaa dubbisaa. Bokkaan hin jiru. Qilleensi hin jiru. Duumessi hin jiru. Boollichi maaliin guutu? Bishaaniin guutaadha. Bishaaniin guuta. Duwwaa kee guuta. Gaafati waaqayyoodhaan amanan. Amantii akkasiitu waaqayyoon gammachiisa. Isa waa harkatti qabataniitu haaleluuyaa jedhanii naqa fudhan lafa dhiitanii isa waa dubbatan miti maabbee. Hin jiru jira garuu inni deemudha. Irra jira Yesuus. Ameen jiraatu Yesuus. Warra ulfina waaqayyoo. Yohaannis boqonnaa 11 lakkoofsa 25 maal jedha beektu yoo amante ulfina waaqayyoo argitu ani sitti himne dha. Du'i jireenya isaan jira. So amanu jechuun isa du'aa sanaan jira jedhanii fudhachuudha bakka jira. Du'eeraaf garuu jira. Ajaa'iba jechuun Yesuus immoo kan jedhu yoo amantee booda ulfina waaqayyoo akka argitu ani sitti himne amantii isa kana inni waaqayyootti gammadu. Amantiin kun waaqayyoon gammachiisa. Wanti warra dhaabbatanii jira dubbachuu. Sin amantiisa argitanitti miti. Micaan abbaa biraatii galeetu mataan na dhukkuba deennaan garaadhaatti geessan gudeedhaa dhaarra ciisee micaan du'e rattee wayi hin jenne. Sireera ciisee gareessaatti kaate. Gareen isaan naqaamee harreen argeetteen maal ayyaana baatii miti maal taate nagaadha miti nagaadha. Garuu mana keessa maaltu jira? Du'aa jira. Isheen garuu maal jetti? Nagaa. Haaleluyyaa. Ameen. Isa akkasitti gammada waaqayyo. Amantii isa akkasitti waaqayyoon gammachiisa. Du'aa mana ciibsitee nagaa dubbatte. Nuyi garuu fayyaa baannee boonyaa. Fayyaa baanneetu maal jedhu? Ayi nagattee waaqayyoon. Na salphifte na fayyaa baanne. Isheen du'aa mana keessee maal jedhu? Nagaadha jedhu. Du'aa mana keesseetu fayyaa nagaa dubbatte. Arra settani maqaa Yesuus. Amantii waaqayyoon gammachiisu. Horat. Lallaba shaakaluu. Faarfannaa shaakaluu. Waan jiru hubachuu qabna jechuudha. Sirriitti qalbeeffachaa deemuu qabna. Dhugaa hubachuu qabna. Sababni isaas nuti kan kaafneef waan biyyi lafaa hin beekne biyya lafaatti fiduudhaaf. Biyyi lafaa maal jechaa arguudha manu'eet nuuqee'oo amanuutu arguudhaan nanu. Walliidha yaade kun. Amantii biyya lafaa amansiisu qabaachuu qabnaa jechuudha. Dhoksaa kana hubachuu irra jiraata. Amantii jechuun maal jechuudha? Jireenya namaa amantii qabu. Kanan isinitti maal jiran amantii jechuun maal jechuudha? Jireenya jalqaba isinitti taaseera hiika amantii. Amma immoo jireenya nama amantii qabu ulaagaanni guutuu qabuun isinitti maal jira? Already gara xumuraan geeran. Garuu qabxii sadan tokko itti isinii dabala. Amantiin gosa meeqa jira ishee jettuun isinitti taasaa? Nagaa jirtu? Nagaa nama waaqayyo. Gooftaan sin haa eebbisu. Mee warri nagaa jirtan? Ani dhagahaan jira. Yesuus gooftaadha. Ameen. Dhaga'e maddee siifa dhaga waaqayyo. Ameen. Ameen በኢየሱስ ስም አሜን ናፈ dhaga'u gammee koo naaf dhaga'u ameen. Eew akkasittuuf tajaajiluunis gaariidha. Amantii gosa sadii. Amantii gosa sadii. Namni tokko qabaachuu kan inni qabu jedhee ulaagaa waan sadiin isinii kaa'e. Tokko obsa qabaachuu qaba. Lammaffaa garaa guutuu waaqayyoon amanachuu qaba. Sadaffaa amantii waaqayyoon gammachiisu qabaachuu qaba. Isinitti himera mitiire? Yes. Gosa amantii kana immoo ilaaluu qabna jechuudha. Amantii gosa sadan tokkoon kitaaba qulqulluu irraa fuudhee isinitti hima. Alaan fide miti. Kaniin macaafa qulqulluu qabaddaa isiniin jedhe silaa akka sagalee waaqaatti ta'uu qaba waan hin dubbadhu.
wanna sagalee ofuma qilleensa bootaa oolan miti. Qabatamaatti waan keessa keetiin banne tokko ni daqiiqatti magana keessa kaa'ee deemuu barbaada. Laphee kee keessa yaada kee keessa kaa'ee deemuu barbaada saba ta'e. Deebee dhufuuf carraa argachuu hin danda'a dhiisuu hin danda'a. Garuu egarii jireenya keetiin waan si fayyadu tokko waan tokko qabattee deemuu qabda saba ta'e. Gosa amantiin jedhamu gosa meeqatu jira? Isa jedhu tokko waan sadan tokko isinitti himu. Isa tokkoffaa Maatiyos 17. Maatiyos 17 lakkoofsa 18 kaasee keessumaa 18 kaasee dubbisaa. Dubbisaa ishee kana Maatiyos 18 Maatiyos 17 lakkoofsa 19 kaasaa dubbisaa. Dubbisaa deemna xumureeraaf shiraa. Yoo dubbisaa deemne nuu gala gaariidha. Lakkoofsa 19 kaasee dubbisa akkas jedha. Wangeela Maatiyos 17 lakkoofsa 19 kaasee dubbisan. Bartoonni ergasii kophaatti gara Yesuus dhufanii nuyi maaliif hafuuricha hamaa sana baasuu hin dandeenye jedhanii isa gaafatan. Yesuus immoo deebisee amantiin keessan waan irra teefiqa. Maal keessan? Amantiin keessan waan irra teefiqa. Waan irra teefiqa. Argitanii waan irra teefiqa. Maal jechuudha? Amantiin keessa waan irra teef jedhanii himne waan irra teefiqa. Hiika mataa isaatii qabaachuu dhala kunillee. Waan irra teefiqa deetu deebii kana kennechaadha. Hirrina amantii. Anoo dhugumaan isiniin jedha. Amantii amma ija sanaa bicaa geessu utuu qabaattanii gaara kanaan asii ka'i achi dhaabatu. Achi butatu hin jedhu. Gaarichis asii ka'ee achi dhaabbatu. Wanti isiniif hin danda'amnes hin jiru jedha. Amantii irruu waan jedhamu. Inyaa yeeta lamaan